waggoota hedduu jaalalaaf jecha nama gaara kana qotuudhaan dhumarratti daandii qal'oo kana ganda jaalallee isaatti baasuudhaan nama seenaa galmeessa ture. Jaalalleen isaa gandatti koo gaara duuba jiru kana galti. Inninis gaara kana duuba lafa qonnaa qaba. Jaalalleen isaa tun yeroo mara sa'aatii booda nyaataaf dhugaatii qabattee sa'aatii 10 irratti iddoo lafa qonnaa isaa kanatti geessitee gargaarti. Gar malee waan wal jaalataniif sa'aatis hin dabarsitu. Mana kaatee lafa qonnaa isaa ga'uuf daandii lamatu jira. Daandiin tokko dheerattee tulluutti naanna'ee isa bira ga'a. Daandiin kaan immoo gabaabaa fi kan nama sodaachisu ta'ee dafee si geessa. Jaalalleen isaa maqaan isii Hooguun yaa jedhamtu tun ganda xiqqoo Goolaar jedhamurraa kaatee jaalallee isii maqaan isaa Daasharaat jedhamee beekamu kana bira ga'uuf xiqqoo sa'aatiin waan jalaa deemeef dafee bira ga'uuf daandii qilee kanatu na wayya jechuudhaan manaa baate. Utuma deemtuu sigattee qileetti kufte. Innis iyya dhagee fiigaa yoo bira ga'u jecha sadii dubbattee lubbuun ishii dabarti. Innis isiin boqottee erga xiqqoo tasgabbaa'een booda guyyaa lafaa qonna isaa qotachaa galgalaa fi ganama immoo gaara kana madooshaa fi sibiilaan qotuu eegale. Yeroon teessee waan nama na'inneef innis gaara kana qotaa. Yeroon sakandiin daqiiqaan sa'aatitti akkasumas waggaa bakka buusaa waggoota 20f gaara kana qotuu danda'eeti jira. Dhumarratti garuu waggaa 20ffaa isiitti tulluu kana baqaqsee daandii qal'aa kana fakkaatuu fi diriiraa ta'ee ganda kanatti achi baasuu danda'eeti jira. Hawaasni ganda sanii namicha barataan waggoota hedduudhaaf gaara kana kanuma qotaa ture jechaa turanis guyyaa daandiin kun achi fulla'utti gammachuudhaan dhumarratti gammachuudhaan haala kanaan irra deemaa jiran. Yeroo ammaa mootummaan biyya Hindiitis seenaa dhugaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1955 uumame kana dinqisiifachuudhaan beekamtii kennee fi maqaa nama kanaatiin daandii kana yeroo ammaa ispaaltii bareedaa hojjechiisee jira. Maqaa fi suuraan nama kanaatiin isaan gammaatti nama dinqii hojjete jedhamee magaalattii keessatti siidaan isaa dhaabbatee fi akkasumas maqaa nama kanaatiin kitaabnii fi gaazexaan hedduun ittiin maxxanfamanii jiran. Eeyyeen jaalalli dhugaa gaara nama dhiigsisa. Jaalala waliin ufaa kan hojjeen nagaa koodhaan madda. Asumaanuu chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhaa akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuu yaada qabannaan komentiin barreessuun dagatinaa horaa bulaa.